Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, daawwattoota keenya, kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Stuudiyoo keenya Naayiroobiitti argamurraa har'a Quuqamtuu Mirga namoomaa Seenaa Jimjimoo qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya daqiiqaawwan 30 ta'aniif waliin turra. Dhiyeenya kana kitaaba mata dureensaa Na Malee jedhu magaalaa Naayiroobii keessatti eebbisiistee jirti. Waa'ee kitaaba ishee ni dubbanna. Akkasumas bu'aa bayii qabsoo quuqama mirga namoomaa keessatti dabarsinerraa ni dubbanna. Seenaa beellama keenya kabajjee waan stuudiyootti nu arganteef baay'ee si galateeffanna. Baga nagaan nuuf. Galatoom Hamzaanis yeroo jalqabaatiif stuudiyoo keessan dhufe baay'ee gammadee jira. Maal qabda gidduu kana jila qabda turtee kitaaba eebbisiistee dhumna illee arginee jirra. Keeniyaan uummata Oromoof biyya oolmaa guddaa oolteedha. Siif akkam? Qophiin akkam ture? Qophii irreecha illee turreem irreecha yeroo jalqabaatiif bakka dhokatan qabnetti uummanni Oromoo aadaa isaatiin bareedeetiin irreecha irratti hirmaadhee jira. Keenyaan oolmaa Oromoo qofa otoo hin ta'in biyya keenya illee. Oromoon hin beekne Naayiroobii yuubar Naayiroobii jennaan miti. So I think akka gaariin argee jedhee galatoomaa waan dhuftaniif illee uummata keenya kan keenya dhalataa keenya baqataa keenya otoo hin ta'in arguu kootiin gammadee jira. Akkam milkoofteetta haalli qophii eebba kitaabaa akkam tureeti biyya ormaa biyya Ameerikaa qubatta achii dhuftee as Naayiroobiitti qopheessitee walirraa fagoodha. Salphaan ta'u akkam ture sirni eebba? I think warra argee fi baay'ee bareedinatti fakkaata. Agartee jirta Oromoo boona irraa qabadhuuti hanga sakkooyyee, hanga ormaa, hanga garbaa fi gosoota Oromoo adda addaa kan biyya kanatti jiraatan baqatanii dhufan otoo hin ta'in hawwii kiyya guddaa ture waan tokko otoo jiraate ka define na godhu hawwii kiyyatti Oromoo walitti fiduu irratti. Akkuma agartee sagantaa kalee galgalaa irrattis ka'een gaddaa irrattis hedduutti milkaa'e hanga hawwee oolee. Ijoollee shamarran lafaa dhufaa jirtu ka aangoo adda addaa irra jiranii ijoollee Oromoo keessaa, ijoollee sakkooyyee keessaa, Booran keessaa, ijoollee keessattuu shamarran hedduutti hirmaate. Ani ka biyya keenyaa oli armatti natti hedduu tolee natti fakkaata. Ka biyya keenyaas of course ni jaalladha. Garuu I don't know viidiyoo isaa agartee natti fakkaata. Uummanni I was moved akka malee hin gammade. Baay'ee namatti tola akka ka'umsi jiru baay'ee nama jajjabeessa. Akkam ture qormaatis mudate jira biyya kanatti yeroo kitaaba eebbisiisuuf jettu sagantaa dursitee qopheessitee hagamsi fudhatee maaltu si mudate? Sagantaa keenya dhufu bara 2023 asitti dhufnee asirraa Kaampaalaa deemnee turre Oromoon gara adda addaarraa walitti dhufnee haaluma rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru kana keessatti furmaanni maal ta'a akka jedhu irratti as jalqaba Naayiroobiitti godhuuf yaallee sagantaa sanii waggaa 3 dura almost Naayiroobii keessa sodaatameetiin kara Kaampaalaa nu erganii su'aas dhufee ture ergeen ture jechuudha. Yeroo sanis rakkoo mudateetiin asii fuunee Kaampaalaa deemne jechuudha. Ammas of course yeroo baay'ee illee miti aga 7-3 takka fudhatee jira. Saniin dura irreecha irratti hirmaachuu irratti waggaa dabreerraa jalqabee yaadan qaba, hawwiin qaba, fedhiin qaba, irreecha bara dhufuu kana akkamitti hirmaadhaa, akkamitti wanni an godhoo jiraate, qarqaarsa an godhoo jiraate qaamaan argamuu irratti, yaada kennuu irratti irreecha kan Oromoo tokko godhu waan tokko yoo jiraate beektaa. Akka tasaa ta'e waggoottan afran dabree sabaaf sablammii Itoophiyaa wajji dalagee jira. Kan Tigree wal godhu, kan Amaaraa wal godhu, Somaalee wal godhu waa tokkotu jira warra kana akka walitti fidu. Oromoodhaaf ammoo irreecha bakkuma feete yoo jiraatte so irreecha dhufu kana irratti tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa Oromoo warra lafa jiranii fi tokkummaa Oromoo warra baqataa biyya kana keessa ta'an irratti fedhii guddaan qabaatti hirmaadhee jira. Garuu sa'aatii 24 yoo hafu akka tasaa ta'eetiin sagantaa keenya ka irreecha wajjin qopheessine buukaaf irreechallee bakkuma tokkotti qopheessine akka namaaf mijaahuu fi security sababa ta'ee mootummaan akkan dhagahetti mucayyoon mootummaa jigsuu fi nama dalagaa ture waggaa 2 dura akkasumas ammoo opposition memberidha ka jedhu amnaadha opposition mitanii paartii keessa hin jiru. Himannaa akkasii dhiyeessee mootummaan Itoophiyaa sagantaa sana akka nu jalaa haqamu godhee sa'aatii 24 keessatti bakka ho'ii soqnee akka bakka nu yaadne irraa hedduu ka fagoo ture achitti goone sodaan illee too jiru jechuudha surveillance adda addaatu tureyyuu garuu hedduu ani garuu itti milkaa'een jira ka hanga yaalee olitti milkaa'een jedha. Ayyee daawwattoota keenya seensaaf haga kana yoo jenne seenaan gidduu kana qophii ture adda durummaan hirmaachaa turte irreecha waggaa dheeraa booda deebi'ee Naayiroobiitti eegale keessaallee eegalsiisuu keessaa qooda guddaa baatteetti kitaaba ishee mata dureensaa Na Malee jedha. Maaliif Na Malee jettee
eenyuun adrees goote yookiin immoo eenyuuf barreessite kitaaba kana? Amza kitaaba kana yeroo baay'ee natti fudhate barreessuu irratti. Maxxansuu irratti illee akkuma agartu kitaabni kun onlaayinii hin jiru. Qaamaan qofa argattee jetta. Oromoodhaaf hin barreessee jedhe. Bu'aa bahii qabsoo Oromoo kana keessa waggaa 27 hirmaadhee jira actively jechuudha. Yennaa high school fixee kolleejii jalqabuu irraa jalqabeetiin Oromoo community Chicago irratti hirmaannaa godhee achi dargaggoota ijaaruu irratti warroota akka Jawaar fa'aa akka walitti qabatee jechuudha bara 2005 achi dura bara 2004 irraa jalqabee. So bu'aa bahii Oromoo hedduu mudate anallee mudatee jira. So sanii illee keessattuu waggaan 5 dabree haga mootummaan Abiyyi aangootti dhufee waa hedduu ka durii kan hin beekne ka ifa ta'ee jira. In fact buukota Oromoo barreessitoota Oromoo dubbisee buuka jiraa dubbisee hin jira hanga ta'e hedduullee ta'uu baatee jedhee I've read many very prominent Oromoo nationalist warra ta'an jechuudha. So waa hedduu ilaalchummaan kiyya ka Oromoo ilaalchi Itoophiyaa walumaa galatti natti jijjiirame waggaa 5 dabree gaa mootummaan Abiyyi aangootti dhufee jedhee dhumarratti murtii tokkorraan gahee jedhee. Karaan kalee irra turre suni dhugaa fi dharas keessaa qaba. Yeroo hedduu Oromoo irraa kan hin argee jiru dharallee otoo arganu tokkummaa Oromootiif jedhanii fuula garagalchu ni cadhisu. Ani otoo waan har'a beeku waggaa 20 har'aa beekee jedhee qabsoo kana karaa kana keessa hin deemu ture. So waasil irratti murtaa'een hin barreessee jedhe. Inni tokko dargaggoon karaa dhufaa jiru kuni karaa dogongoraa irra deemuu qabu dhugaa deemuu irra qaba jedhu. Lammata ammoo uummanni hagana bal'atu maal eenyutu isa gabroomsee eenyutu isa gabroosuu danda'a kan jedhu it's really one waliin fakkaanne hedduu ka seenaa keessatti nu barsiisantu jira. Inni sadaffaa ammoo gorsa sigalee akkamitti kana keessaa baana kan jiru kanneen sadii waliin qabadheetiin bu'aa bahiillee walumatti katabee jechuudha. Nu malee jechuun nu malee fi na maleedha. Nu maleedha keessi akkaataa isaa agartee jettee of akka nam tokkotti anayyuu qabatee warra beektoota keenya qabatee namoota garagarii maqaa dhahee jiran jira. Jeneraalii rakkoo Oromoo keessatti hin argeetti sanirraa barreesseen jedhe. Nadamma kanaan dura yeroo dheeraadhaaf akkuma jetteyyuu kanaan dura waa'ee kee piroofaayilii kee seenaa bu'aa bahii kee adda abbaarraa kaatee haga wiixnee seeraa HR 128 jedhamu qopheessu mootummaa seeneetii Ameerikaa Koongireesii Ameerikaa keessa dhimma Oromoo fi dhimma Itoophiyaa haga galchuutti waan jiru hojjennee turre. Kana booda maal goota? Yeah, in fact, beta hearingin sun ka jalqabaateef kadhumaate. Achi dura Itoophiyaa affeeraniin beekanii sagantaa sanii of duba deebisuu otoo hin ta'in nutu gaafatee jedhee dhugaa jenna. Resolution illee kan hin jalqabe nuyi hearingii illee kan nun gaafate nuyi. Duuba akka ni matamneef warra Amaaraa yaamaniitoo itti akka itti hirmaatan godhanii jiran. Kan akkasii kaasee fi waan adda addaan hin dhagaabeetta Oromoon akka itti eda'amee itti fakkaata nama garii. Garuu wanti dhugaa jiraate nutu jalqabee from dhala'icha irraa hanga barruu hearingii irratti illee jechuudha. Kana booda maal gootaa kaati jettee fi in fact amma ka duratti dubbadhee kan mootummaan nagaddise keessa waggoottan 3 dabre kana keessatti in fact 21 irraa jalqabee araara irratti dalagaan ture. Waraana bilisummaa Oromoo warroota jara qarqaaruun akkamitti araarri dhufuu qaba. Wanni tokko kan naagalee yoo jiraate Hamza Oromoo mo'achuu hin danda'u. Oromoon diina mo'achuu hin danda'a. Garuu of ammoo mo'achuu hin danda'u. Eega of mo'achuu hin dandeenye akkamitti falagoona kan jedhu irratti waggoota 4 dalagee ture. Very actively Oromoota hedduu dubbisaan ture jechuudha. Paartiitii irraa jalqabee akkasumas warroota mootummaa keessa jiran because warroonni kunneen jirama yeroo san irratti waan wal barree fi warrumaan beeku. So kaayyoon kiyya kan itti aanu akkamitti naga buusnaa irratti Oromoo akkamitti tokko goona amma laale Somaalee warri jedhamu kun gosa tokko itti fakkaata namatti akkasii miti. There are many diversity akkuma Oromoo qabdu Somaalee keessa jira. The same thing Tigree keessa illee Amaara keessa illee hin jira. Garuu akka Oromootitti ka faffaca'ee wal sakaalu nu malee akka keenya keessa guddatee hin jiru. So chapter kii kan itti aanu irratti wannumaan nu malee katabee fi dhugaa kana mul'iseetiin how do we overcome akkamitti ce'oonaa akka jiru irratti dalaguudha. Atammaa dargaggummaa kee irraa eegaltee yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kee gara Ameerikaa imaltee achumarraa akka tuufte kanaan dura nutti himtee turte xiqqummaatti gara imaltee yeroo sana mana barumsaa irraa eegaltee quuqamuu akka itti fuftee
dhaabbilee garaagaraa illee hundeessuu dargaggoota waliin taatee ergasii gara yuunivarsiitii illee gaafa ceetu jaarmiyaalee idil addunyaa dargaggoota quuqamtootuma akka Oromoof keessaa qaban biyyoota garaagaraa irraa dhufan waliin jaarmiyaa garaagaraa akka hundeessitee qabsoo akka itti fuftee nutti himtee turtee qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kanneen akka Jawaar Mohammadiif warra kaanfaa waliin taatanillee dargaggoota irratti jaarmiyaa hojjetu dargaggoota akkamiin kaasuun akka danda'amu irratti hojjetaa akka turtes quba qabna. Ammoo irra caalaa jaarmiyaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association kan jedhu hundeessitee dheeraaf ollaa irratti hojjetaa turte. Amma akkam goota dhaabbilee kanaa maaltu qormaatisi mudate maalirra jiraam? Yaa sirrii jettee. Ollaa bakka bu'eetiin hanga UN deemeen jira. Even ka publikiin taane jechuudha. Jeniivatti nu affeeranii yeroo UN komishinii warra sadiin tokko buusee ture yaadattan taate lola Tigraay walitti qabatee wanna publikiin taane affeeramnee waa'ee Oromoo dubbanneerra jechuudha. Eeyyuurallee Gaambiyaa dhannee sanillee achi teenyee wajjin dubbarree komishinartoota waa'ee dhimma Afrikaa irratti yeroo san jenosaayidii illee dhiibbaa godhaa turanii warra Tigraay. So akkasumas immoo dhaaba lakkoofsa hin qabne kan namni hin beekne in fact chapter tokko kan itti milkoofne jedhee chapter tokko achirra katabee buukaa irratti waa'ee digoonee san keessaa kana gammachiisu tokko illee yoo jiraate qaccee dha'u Itoophiyaa keessatti mirgi namaa keessattuu mirgi Oromoo hin sarbamee jedha. Keessattuu mirgi waaqeffatootaa immoo sanii gadiyyuu sarbamee jira jechuudha. Otoo badii uummata amantaa waaqeffataa keessa deemuu ilaalee jedhu ani garatu na dhiigee jedha. Oromoofis akkasumatti na dhiigaa, dubartiis akkasumatti na dhiigaa. Kanneen sadiin iyyuu waan ta'eef jechuudha. Bu'aa bahiini akkuma dhaaba hedduu jiruun tun beektaa jiruu tan akkamitti define gootetti yoo yaadde bu'aa bahiidha laallee jedha. Amma wanti nu irra jirru we still work with international community dha. In fact ji'uma kana keessatti marii adda addaa waggaa shanaffaa lola Tigraay walitti qabatee kan deemaa jirutu jira. Amma akkuma beektu addunyaan jijjiirraa hedduu keessa jirti. Eega lola addunyaa lammaffaan booda UN chaartar baqattootaa fi mirga namaa irratti ijaarame sun sochii guddaa keessa jira. Mootummaan Ameerikaa Tiraamp erga filame in fact warra Tiraamp wajjin illee Diseembarii, Feebruaariitii fi Ogostii keessa wal agarree waliin haasofnee turre jechuudha. Waa'ee Itoophiyaatii fi waa'ee Oromoo walitti qabatee jechuudha. As uummata afootti akka durii more actively irraa of duuba deebi'ee jedhee I don't know yeroo baay'ee qabne keessa deemnee yeroo biraa haasofne malee because sababaan actively akkasittiin dhiisee fi amma the Oromoo struggle jijjiiramee jira, jijjiiramuu qabas. Albee karee saniini Oromoo irra oolchuu hin dandeenyu. Albeen yaanni ilaalchi ta'uusaan sun jijjiiramuu waan qabuuf we are very actively working with the international community including the US government warra UN illee Jeniivattuu amma reportiin adda addaa ni baay'ee agartaa waa'ee Oromoo include godhu. San keessatti edatni goona. We have a really big role edatii goonee jenna. Obviously san itti fufna kaayyoon kenna. Rakkoon mootummaan Itoophiyaa ammallee waa'ee mirga namaa irratti dhiibbaa guddaarra jira. Keessattuu naannoo Oromiyaa keessa akka jiru akka himatamuun barbaadu. Dhoksa jira. So sani we still in a much lesser capacity rakkoo adda addaatii fi lesser capacity irratti godhutu jirra. Garuu in terms of international level irratti we are still very baay'ee activeidha nima dalagaa jirra. Ayyee galatoomi. Mootummaa jijjiiramaa jedhamee Itoophiyaa keessatti erga dhufee booda kaa'ammaa ministeera muummee Abiy Ahmed bulchaa jiranii isa booda bara 2020 keessa gara biyyaa imaltee turte daawwannaa roobee jettee kitaaba kee keessatti barreessiteetta. Yeroo sana nuti paartii siyaasaatti waan seente wayii si'aa turre si gaggaafataa turre. Ikiyaadadha. Paartii siyaasaa keessa jirtaa moo siyaasa wajjin wal qabatee yaada akkamii qabdaati? Gaafii bareeda na gaafattanii turtan because oddoo akkasiitu deddeemaa ture. In fact mootummaanis ka dubbatu akkasi. Ani imala warra kafaa wajjin deeme roobee baalee arsii keessa garuu abaa wajjinis deemee jira. Sigalee bakka lamaa sadii deddeemnee jirra. Akka jaal abdii fa'a hojjetaaneetiin deddeemnee turre garuu baay'inni uummataa waan jila kafaa wajjin tureef namni baay'een akkasitti fakkaatee jira. Ani paartii tokko keessa seeneen beeku keessas hin jiru. Keessattuu yeroo kana keessatti disappointmentii jecha san beektaa gaddiinsa waan irraa qabuu fi paartiilee Oromoo because uummata tokko yoo hin bilisoomne jenne jijjiirama hin finne jenne
ofiif du'uuf qophii ta'uu qabna. Ilma namaa harka namaatiin ibidda qabachuun sirrii miti jedhee waan nama nusi galee eega nam tokkoon bilisoomsaan karaa san afoo ce'uu qabna malee nuti duuba teennee ijoollee asiin du'aa jechuun sirrii miti. So I'm very disappointed. Obviously mootummaan akka mootummaatti waa hedduu yakkee jira, waa hedduu balleessee jira. Fuulduraa fi I'm still pushing for human rights odugaasin jedhee yeroo kana keessatti Oromoon keessa rakkisee jedhee wanni mara alattiyyuu du'iin isarraa dhaabbachuu dide mootummaan ni ajjeesa akkasumas maqaa Oromootii warri ka'anii gariin Oromoo ajjeesu faannoon Oromoo ajjeestu kan Oromoo ajjeesne hin jiru karasuma irratti hin xiyyeeffadha jedhee yaada qaba isaaf araara irratti nagaa. Mee kitaaba kee keessaa kan keessa booseen maalidha diinni keenya hamaan numa kan of baraarus numa jettee barreessitee jirta mata duree tokko we are our worst enemy only we can save ourselves jette. Maan mee waan sana nuu ibsi maal ibsu barbaadde? You know beetta Hamza waggaattan shanan dabree carraa argadhee warri ani waliin hin taa'in hin jiru. From the White House, State Department, Parliamenta warra Australia, warra Canada, warra Europe, including as Horn of Africa, yeroo igaadii warra jiru at the time Sudan president irra ture, warra Keeniyaa irra ture, I have a chance to talk to. Akkasumas immoo sabab sablammii ka Somaaleen himattu argee jira, ka Tigreen himattu argee jira, Amaarri himattu argee jira, Oromollee argee jira, Kafaawollee argee jira, Abaawollee argee jira. So yeroo beetta keessa jirtu jiruun tanuu qofa si fakkaattee jette garuu gubbaa xiqqoo fagaattee jettu ni argita jechuudha. Gubbaa ol fagaadhee olaalee jedhu tumaashaa kana jijjiireeyyuu beektaa. Diinni keenya kalees eenyuun turre hardhas eenyumti borus eenyu ta'uu hin danda'u. Diinni Oromoo Oromoodha akka ta'u jiru. I don't know yeroo biraa bal'inaan haasofne yaada abdiin qabee jedha maaliif akka jechuu irratti hin argee jedhe tokkichuma yoo si himee jedhe waggaa baay'ee fi mootummaan Ameerikaa mee gaaffii keessa nutti kennaa nuti jedhu kaafataa ture. Abaa of kafaa ofii kiyyaa akka paartiitti bara 2020 irraa jalqabee gaafachaa ture. Gaaffiin kenna maali? Gaaffiin kennaa fakkeenyaaf abaa'oon kanaan jedhaa ture. One of the difficulty irraa argadhe keessa dhaabbilee challenge natti godhe keessa abaa'oo sitti himee jedhe. Jiru yeroo san bara 2020 keessatti yoo yaadatte taate OL'n reef irraa bahaa ture. 19 irraa bahaa ture addatti dhaabataa ture jechuudha. Maali eeguu jettee gaafattee jettu Oromoodhaaf mirkannee Oromoo hiree isaaf murteeffachuu barbaannaa jedhan. Sun maal jechuudha? Ati dhaaba tokko yoo deemtu karoora ifa ta'een deemuu qabda. Takka lama sadii kan uummata kanaaf godhuu qabda. So generally waan beek ta'een oofu jechuudha. Kafaa'oo akkasumatti hanqina jira hedduun argee jira. Kafaa'oo fi abaa'oo fanaaf garaagarummaa kafaa'oo is really be more flexible dha. Wagguun haasofti jettu walgahii hedduu ka public ta'in hedduu godheen jira. Jaaldaawud yeroo san hidhaa keessa otoo hin seeniin duratti Dr. Maraaraa fi Daawud wajjin akkamitti paarlamaa Ameerikaa wajjin akka haasa'ee jiru haala adda addaan mijjeessaa ture beektaa. Kitaaba kee keessatti barreessee jira kanneen hunda. Argeen so kanneen mara argeetiin seexaan nu soqnu nu malee hin jiru jedhe. Nu malee jettee nu malee jechuun siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa kan laaqe jettee ibsitee jirta. Mata duree kitaaba kee irratti waan akkasii. Exactly. Siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa fe'amee waan akkasii ibsa. Kanatu qormaatis itti ta'ee kanarraa kaatee kitaaba kana barreessite moo yaadi kun maalirraa sii dhufe sadarkaa kitaabaatti? Nu malee ana malee kan jedhu yaada kana ibsuu kan barbaaddeef maaliif? Bari Hamza akkuma jette ana akka carraa ta'e waggoottan 10 darbe keessatti Oromoo Ethiopian political especially Oromoo activist movement from Jawhar to warra Abiy Opidio hirmaadhee jira haa xiqqaatu illee guddatu. So Itoophiyaa liin argee beektaa akkuma siin jedhe bari mariira teenyeeti warra Ameerikaa kuni Amaarallee as kaahee kaayyoo jaraa fida ka himatu Tigreellee as kaahee hin himata. Even warra maali Afaarilleen argee beektaa raajini ta'ee jedhe boo'ichi kenna akka tokko martinuu isa yoon ta'in biyyi sun hin ceetu. Oromoo keessatti illee yoo isa hoo hin ta'in Oromoon hin bilisoomtu. In fact kan argee jedhe boo keessatti bal'ina akka katabee jedhe garii bilisummaa ta'u fiddeetti kan ta'e fudhatu maa inni fiduu qaba. Waan hin jedhu argee jedhe. So dogma's grip dogma jechuun waan akka amantaa akkasii qabe tokko hin jira miti dhukkuba akka kaansarii qabe. So nu maleeni yookiin nama leeni kaansarii uummata Oromoo hidhe. In fact ani kaansariin Oromoo hidhe Itoophiyaa galaafate jedhee yaala. Rakkoon guddaan Oromoo keessa jiru Itoophiyaa filate. Sababaan Itoophiyaan tasgabbii dhabee fi Oromoodha.
Oromooti Itoophiyaa tasgabbii dhabeesse. Bakka kanarratti namni hin eegine maaliif akkas jedhesitti fakkaata? Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan hangana gana argatiin biyyattiin tuuwwan nagaa argachuu hin dandeettu. Oromoon badii qabaa mirga namaa saamii jechuu kooti miti. Badiin Oromoo keessa jirtu biyyattiillee ofillee galaafatte jedhee ilaala. Rakkoon kun akka jiru numa beekamaa dhugaa ta'uu danda'a. Garuu immoo namoonni hedduun ofitti qabanii gaafa laalan nu malee kan jedhu akka arrabsoo itti fakkaate kitaaba kee kana fa'aa ignoor gochuu si qeequu fa'aa warri yaadan jiru akkamitti deebistaati maal qabdee? Yaa in fact kitaabni kun yoo dhufu amma akkuma jalqaba irratti siin jedhe mootummaan mucayyoon waraana warra mootummaa finqolchuu barbaaduu jedhan. Deeggartoonni abaa'oos gariin kitaabni kuni arraba keenya nu arrabsanii ka jedhutu jira warra abaa'oo jechuudha. So it's nothing akkasumas deeggartoonni jawaaris gariin immoo in fact katabee jira ka isaallee si galee with all shortness gabaabinna hanqinna jechuudha. Ofillee ammoo itti dha'ee jira. Because laali otoo milkaa'ee jedhe Oromoodhaaf ni jijjiira. Anuu hin milkoofne. Nin dadhabe si galee argeetiin kanaaf approach kennaa jijjiirru kan hin jedhu yaada qaba. Ani kan hin dhaamuufi. First of all, Oromoon debate understand gochuu qaba. Yaada ani fiduu ati fudhachuun qaba dirqama. Garuu ana immoo yaada san fiduu mirga qaba. Dirreen Oromoo bal'atuu qaba. Maaliif waggaa hedduu fi abaa'oof kafaa'uun akka debate wal gootuuf hin dadhabne jenne Hamza. Why is about maaliidha kaasii galee what is best kan nuuf godhani? Kanaafiyyuu debate space in Oromoo keessatti jiraachuu qaba jedhee yaada qaba. Hopefully, because ani yoo sodaadhaa ture yoo dhugaa sitti beektaa. Maqaan originaalii akkuma keessatti agartee nu maleedha. Duuba nu maleen jeneraaliidha mee na malee taa jijjiiruun jedhee jijjiire malee. The bottom line is waggaa 50 booda abaa'oon akka dhaabatti ijaarame waggaa 51. I'm younger than 50 definitely si galee hafaa aminne oosaan ijaarame umrii kiyya. Waggaa kanaan booda sabni hagana ga'u kalee Amaara himata. Engad Tigree himata. Amma immoo eenyu himata Oromoon. So it is time that of case reflect gochuu qabna jedhee yaada qaba. Oromoon saniif qophaa'uu qaba. Xumurru yeroo keenyatu gabaabbatee dhiifama. Adama xiqqummaa irraa kaateeti kan quuqama mirga namaa qabsoo kana keessa mirga namaaf qabsaa'uu quuqamuu kan eegaltee jechuudha. Waggaa 20 ol 27 akkas ta'a. Eeguma si dubbisuu jalqabne iyyuu jechuudha. Kanatti nutti himte irraa ka'ee gaafan ilaalu. Maatiin keessa qabsaa'ota akka turan nutti himtee turte. Ati samma qabsooftuudha. Qabsaa'as turtanii mirga namaaf quuqamaa turte. Waan qabsoofteef sana argattee taa'amu. Akkamitti ilaalatti fakkaate Hamza? Ani hanga godhee ol argadhe. Because qabsoo Oromoo keessatti kan qabsoof kanaa kafale kan maqaan isaa hin beekamne kan awwaalli isaa hin beekamne lakkoofsa hin qabu. Akka namaatitti irra olee jiraan jedha. Garuu kana gaddisiisu ammoo uummanni kun jaarraa ganaa guutuu qabsaa'ee hadhallee reeffa ilmaan Oromoo sareetu nyaata. Otoo mootummaan kun aangoorra jiru reeffa Oromoo sareetu nyaatee jedha. Sona gaddisiisee jedha. In fact beektaa rakkoo Oromoo irra ga'u yoo laaltee jettu hedduu sitti ulfaatee jedha Hamza. Sona gaddisiisa suni karaa fagootu nutti jira. Garuu karaan kalee irra turre riili irraa haasofnee karaa biraa haaroo dhufuu qabnan jedhee yaadaan. Hayyee baay'ee galatoomi daawwattoota keenya qophii gabaabaa kana keessatti waa'ee Seenaa Jimjimoo qabsoo isheen keessa dabarte xumuruu hin dandeenyu. Garuu gabaabinaan waa'ee kitaaba ishee bu'aa bahii keessa dabarte aga tokko nutti himtee jirti. Baay'ee galatoomi jennaani Seenaa waan nu dhiyaattee yaada kee nu qooddeef hedduu galatoomi. Galatoomi Hamza ani carraadhaaf sin jedha fayyaanaa ta'e.